Namni hundumtume qalbiitti Waaqayyoo dhaloota keenya akka yaadatu amannuun barattoonni qormaatatti deemtan as keessa jirtu muraasi keessanii warri kaan akka achi galan quba qabna. Haa ta'u warri addana jirtanis warri achi jiranis ija hafuura Waaqayyoo keessatti isaan ilaalle dhaloota kanaaf Waaqayyoon kadhanna. Maatiin kan koo keessan jiranii obboleessi koo keessan jiru eessumni koo keessan jiru durbiin koo keessan jiru jedhamee dhimma nun galchine nutti fakkaatee cal jettanii hin taa'ina. Dhalataan kun bor warra biyya geggeessan gaa'ila isaaniitiin dadhaboonni hedduun kan itti goranii aara galfatan dhaloota barbaachisoodha. Kanaaf rakkoon bara darbee dhaloota keenya quunname barana akka isaan hin arganne amantiidhaan dhalootaaf kadhanna. Namni danda'u namni haalli mijatuufi lubbuun tokko yoo maqaa waldaa keenyaatiin du'anuu oolte rakkoo irraa yoo baraarfanne fuula Waaqayyootti galmeedha waan ta'eef waa'ee dhaloota kanaa Waaqayyoon kadhanname namoota hundumaaf kadhanna waan ta'eef dhaloota qormaata biyyaalessaatti deeman dhaloota qormaatatti deeman karaan kun akkuma beekamu akka warra magaalaa keenyaa miti. Namoonni aanaa irraa godinaalee garaagaraatti socho'aa jiru. Balaa baay'ee baata. Akka Oromiyaatti ijoolleen keenya kutaalee biyya garaagaraatti socho'aa jiru. Iddoo biraas akkasuma jedhee yaada informationii waan hin qabneef. Kanaaf lubbuun nama keenyaa tokko iyyuu hin bahin. Waa'ee ijoolleen kun qormaata kana darbanii yuunivarsiitii nuuf adeemanii qofa miti kadhannaan keenya. Namni nu jalaan du'iniidha. Hingaa kana booda balaa suukkanneessaan konkolaataan rakkoo nageenyaatiin dhalattoota keenya akka nu jalaan galaafanne boonyetu Waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyo Waaqa nu dhaga'udha. Kaleessa dheengaddaa waan baay'ee fuula isaatti dhiyeessine waan baay'ee isa kadhannee deebii isa duraa argannee waan beeknuuf kanaaf abdiif amantaa Kiristoos irraa qabnuun kadhannaa. Namni hundumtuu amantiidhaan na duukaa haa kadhatu. Waan laphee namaa cabsu akka nageenye gidduu galii ati baay'inni dargaggoota qormaatatti deeman kanaadha baay'ee akka heddummatan beekamaadha. Dhaloota keenyarra harka nuu qabi jedhaa kadhadha Waaqayyoon. Bineensi bakkeetti akka isaan hin nyaanne. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyoo ani sin kadhadha. Jabina keetti amannaa, dandeettii keetti amannaa. Warri maqaa si dhaatan ba'anii akkatti deebi'anii galanii wallaalan. Finni kee gaaddidduu du'aa namarraa deebiseetu jireenyatti nama dira. Ani amantaa humna dubbii kee kanatti sammuu na hidhate waan an qabuuf dargaggoota biyya keenyaa barana qormaata kutaa 12ffaa intaraansii fudhachuuf dhiyaatan kanaan harka keetti kenna. Yaa Waaqayyo konkolaataadhaan seexanaan qorichaan karaa adda addaatiin namaan qormaanni dhaloota kana mataa maru karaa garaagaraatiin dhaloota kana nurkaa fudhachuu barbaadu. Yaa Waaqayyo maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Kan dhaame haa ta'u. Kan dhaame haa ta'u. Kan dhaame haa ta'u. Nagaan ba'anii nagaan deebi'anii haa galan. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa gaddi mana namoota warra maqaa si dhaataniitti akka hin galle warra maqaa kee hin beekneetti akka hin galle guutuu biyya keenya irratti qormaata dhiyaatan kana irratti milkaa'anii Waaqayyo nagaan na baasee na galche sammuu jedhu akka qabaatanitti humni mo'ichaa kee barattoota keenya dura habu. Barattoota keenya dura habu. Barattoota keenya dura habu. Qilleensi ulfaatee dhufee lubbuu baay'ee galaafachuuf yaalu maqaa Yesuusiin na hidhamu. 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 Maqaa Yesuusiin na hidhamu.
jawwichi lubbuu namaa bare, jawwichi lubbuu namaa balleessu bare, dhiiga xuuxee kan bare dhalattoota keenya irraa ammaa jalqabee sagaleen isaa haqeexxaamu, harukutamu, harukutamu, harukutamu. Humna maqaa gooftaa Yesuusiin ammaa jalqabee gidduu seentummaan hafuura qulqulluudha waan dhaloota nyaatuuf dhaloota kana gidduu nuuf haa galu, gidduu nuuf haa galu, gidduu nuuf haa galu. Gurri aaganu haa dhaga'u. Nagaan jalqabanii nagaan xumuranii, nagaan ba'anii nagaan galanii. Yaa Waaqayyo barana gurri keenya oduu hamaa hin dhaga'ini, oduu hamaa hin dhaga'ini. Miidiyaan waan hin taane nuti achi as hin baasini. Karaa hundumaa milkaa'inni haa dhaga'amu. Rakkoowwan iddoo adda addaatti ka'an, rakkoowwan iddoo adda addaatti ta'an, yaa Waaqayyo gooftaa maccaa salphatee garuu dhaloota keenya namoota si maqaa dhaatan maqaa Yesuus Kiristoosiin hin danda'ini. Moosisi dhaloota keenya, moosisi dhaloota keenya. Lubbuu isaaniirra harka kee nuu qabi. Balaan konkolaataa dhaloota nu jalaa fuudhee hin badin, seexanni nu jalaa fuudhee hin badin, warri digimtii qorichaan hojjetan sammuu dhaloota keenyaa nu jalaa hin argatin. Yaa Waaqayyo bilisa isaan baaseera, harkaa isaan baaseera, jawwee jalaa isaan baaseera, du'a jalaa isaan baaseera, salphina jalaa isaan baaseera. Sammuu dhaloota keenyaa gaaddidduu kee irra qabeera. Humna isa du'a injifate Yesuusin miidiyaa keenyaan kan nu hordoftan, fuula feesbuuka keenyaan kan ilaaltan, telegiraama, yuutuubiin kan nu hordoftan, maqaa Yesuusin kadhanni kun isin irratti haa ta'u. Daree qormaataa seentan irratti moo'icha argadhaa gadi baa. Milkaa'inni isiniif haa ta'u, moo'ichi isiniif haa ta'u. Dhaalaa malee hin dhaalamina. Humna isa du'a injifate sanaatiin. Haleluuyaa.